bitootessa 22 bara 2017 kan moltan daawwattootaa fi hordoftoota GMN irraa oduu galgala kanaaf qabnu isinitti himna. Oduu galgala kanaaf qabnu kan isinitti himu ani Lammii Sireetii fi waa'ee Latiyaa Lubee Girmaati. Hangafoota oduutiin gaafa eegallu ministeerri dhimma alaa leenjii dippiloomaatota marsaa 6ffaa eegalchise. Qulqullina barnootaa mirkaneessuudhaaf adeemsi baruu fi barsiisuu teekinooloojiin akka deeggaramu ministeerri barnootaa beeksisee jira. Itoophiyaatti baatii guraandhalaa keessaa namoota 1,200 ol dhibee gifiraan qabamuun ibsame. Somaalilaandii yaalii Soomaaliyaan buufata doonii fi xayyaaraa to'annoo Ameerikaa jala akka ta'uuf dhiyeessitee kuffifteeti jirti. Bal'ina oduutti gaafa dabarru ministeerri dhimma alaa leenjii dippiloomaatota marsaa 6ffaa eegalchise. Ministeerri dhimma alaa leenjitoota dippiloomaatota marsaa 6ffaa eegalchisuu beeksiseeti jira. Leenjicha irratti ministeera dhimma alaa Dr. Geediyoon Xiimootewoos, waajjira ministeera muummeetti ministeera qindeessaa giddugala ijaarsa sirna diimokiraasii Dr. Biqilaa Urrisaa fi hooggantoonni olaanoo biroon argamanii jiru. Leenjiin kunis baatiiwwan 4 kan kennamu yoo ta'u, leenjiiwwan imaammataa akaadaamikii fi gochaa irratti fuulleeffate kan kennamu ta'uunis ibsameeti jira. Adeemsi baruu fi barsiisuu dhaabbilee barnoota olaanoo teekinooloojiin akka deeggaramuuf kallattiin kaa'amu ministeerri barnootaa beeksise. Adeemsi baruu fi barsiisuu dhaabbilee barnoota olaanoo teekinooloojiin akka deeggaramuuf kallattiin kaa'amu ministeera barnootaa beeksiseetii jira. Adeemsi baruu fi barsiisuu teekinooloojiin deeggaramu kuni qulqullina barnootaa mirkaneessuu fi deeggarsa barsiisotaa fi manneen kitaabaa teekinooloojiin qindaa'an akka jiraataniif kan gargaaru ta'uun ibsamee jira. Itoophiyaatti baatii guraandhala keessa namoota 1,200 ol dhibee gifiraan qabamuun ibsame. Itoophiyaa keessatti hanga guraandhala 24 bara 2025 waliigalaatti namoonni 1,278 dhibee gifiraan yoo qabaman kanneen keessaa lubbuun namoota 6 dabruu kilaasterrii fayyaa Itoophiyaadhaa beeksiseeti jira. Gabaasni kun akka mul'isutti naannoo kibba Itoophiyaa aanaa Mallee akkasumas naannoo Amaaraa aanaa Magdallaatti weerara dhibee kanaa to'achuun danda'amee jira. Haa ta'u malee naannoo Sidaamaa aanaa Ciroomee fi magaalaa Daayee akkasumas naannoo Oromiyaa aanaa Daallee Waabaraatti weerarri haaraan mul'ateeti jira ja'an. Oduu biyya alaatti gaafa dabarru Somaalilaand yaalii Soomaaliyaan buufata doonii fi xiyyaaraa to'annoo Ameerikaa jala akka ta'uuf dhiyeessite ni kuffifte. Tibbana pirezidaantiin Soomaaliyaa Hassan Sheekh Mahmuud xalayaa pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraampiif barreesseen buufata doonii fi buufata xiyyaaraa 4 kanneen Somaalilaandii fi kanneen biroo Soomaaliyaa keessa jiran dabalatee to'annoo addaa Ameerikaa akka qabaatan yaada dhiyeessitee kuffiseeti turte. Xalayaa pirezidaantiin Soomaaliyaa barreesse kanaa fi ministeerri dhimma alaa Somaalilaand deebii kenneeni beekamtii Somaalilaandiitiin alatti wanti dhufu tokkollee hin jiru jechuudhaan karaa toora X irratti barreessee jira. Adeemsa addaa Soomaaliyaan furtuu buufata doonii fi xiyyaaraa Ameerikaaf dhiyeessitee Somaalilaandii diduu beessuudhaan mootummaan Soomaaliyaa buufata kana to'achuuf aangoo kan hin qabne ta'us ibsaniiti jiran. Somaalilaandiin erga bara 1991 Soomaaliyaa irraa cituun ofiin of bulchaa jiraachuun walabummaa ishee labsattee asii Soomaaliyaan dhimmi daangaa ishee keessa seentee murteessuurraa abdii kutachuu qabdi jechuudhaan tarkaanfii kana kuffisee jira jechuun ministeerri dhimma alaa Somaalilaand Abdurrahmaan Dahir Aden himanii jiru. Kan hordofaa GMN irraa oduun galgala kanaaf qaban dhiyaanne kana fakkaata. Yeroo gaarii nu waliin qabattanii fulfaadhaa jechaa GMN irraa qophii afaan waliin turtii gaarii qabaadhaa. Nagaan bulaa.